Barnoonni keenya guyyaa irraa dhimma ispeesii keenya yookaas bilbilli keenya dafee guutuu irratti kan xiyyeeffatudha. Gara isaa utuu hin dhaqin fuuldura garuu namoonni kennaadhaan yookaan supperchaatiidhaan naardostuu bukkee dhaabbachuu barbaaddan ammumaa jalqabaatii $1.49 kaasaatii amma isiniif danda'ame na cina dhaabbadhaan isiniin jedhaa. Chaanaalii kana guddisuudhaa fi harka walaa qabnu jechuun barbaada. Egaa kallattiidhumaan gara barnoota keenya har'aatti seennaa barnoonni keenya har'aas kunooti. Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota keenya bakkaaf iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maarree egaa guyyaa har'aa kana namoonni bilbilli keessan guutee isin rakkisuu furmaata bareedaa kan ta'u qabadhee isiniif dhiyaadheera. Egaa amma xumuraatti viidiyoo kana yoo dhaggeeffattan dhuguma waan baay'ee irraa baratu jedheen yaada. Kanaaf amma xumuraatti viidiyoo keenya dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Egaa viidiyoo gaafa dhaggeeffattanii amma xumuraatti yoo dhaggeeffattanii wantoota baay'ee irraa hubattanii viidiyoo sana sheer laayik gootanii nama viidiyoo sana hojjetellee jajjabeessuu akka dandeessan gamanumaan dhaamsa koo isiniif dhaama. Egaa yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhuftan naardostuu saabskiraayib sheer laayik gochuudhaan na bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Utuu yeroo hin fudhatin guyyaa har'aa kana barnoota keenyaan qabadhee isiniif dhiyaadheettan darba. Egaa namoonni baay'een bilbila haaraa bitattanii bilbilli bitattan yookaas ittiin fayyadamaa jiraattan sun viidiyoo tokko lama qofa qabaateetu jiru. Ispeesiin guutuudha yeroo isiniin jedhutu jira jechuudha. Ispeesiin keenya keessa yeroo itti guutuu ta'utu jira. Inni kun rakkoonsaa maali? Maal rakkatee akkas ta'a kan jedhu bal'inaan yeroo itti waliin ilaallu ta'a. Kanaaf kallattiimaan gara barnoota keenyaatti waliin seenna. Egaa wantoota kana iddoowwan adda addaatii waliin ilaaluu dandeenya. Siitingii keenya keessa seenuudhaan wanta kana in ilaalla. Egaa siitingii keenya keessaa akkuma seenneeni kunoo wantoota baay'eetu jiru. Siitingii keenya keessaa achi keessaa bakka istoorejii jettu kana seenuudhaan bakka kanarratti wanta jirtu walii wajjin ilaalla. Asirratti akkuma seenneeni wantoota kana sadan arganna. Warri kun maaliif as ta'an mee isaan kana jalqaba ilaalla. Jalqaba irratti raamiidha. Lammaffaa irratti istoorejii akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Istoorejii keenya keessaa akka seenneen jalqaba irratti raamiidha. Itti aansuudhaan intarnaal istoorejiidha jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu irra xunnee keessa seennee ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf istoorejii koo keessa seenneen isinitti agarsiisa. Kunuuna seensiseera. Akkan as seeneen jechuudha. Kunoo bakka kanatti 11.82 GB firiin qabaa jechuudha. Tootaaliin isaa 64 jechuudha. Kunoo asirratti footoo inda viidiyoo 7.27 GB iddoon duraa qabatee jira jechuudha. Muuziqiin 168 meegaabaayiti qabatee jira jechuudha. Bakka guyyaa irraa sitti agarsiisuu barbaade Azers Apps kan jettu kanarra al tokkoof tuqa. Isa booda wantoota murteessoo ta'an bakka kanatti kan argattan jechuudha. Kun akkuma asirratti argaa jirtan WhatsAppiin 3.70 GB qabatee jira jechuudha. Akkas jechuun sagalee nuti namootaaf erginu, viidiyoo nuti waraabaa namootaaf ergaa oollu, wanti bu'aa hin qabnes wanti bu'aa qabus hundumti isaa WhatsApp keenya keessa cuqqaalee jira jechuudha. Akkas jechuun
sagaleen nuti erga WhatsAppii banannee as keessatti qabachaa turre hundinuu as keessatti wal guuree jira jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna? Asii kileer kan jettu kana yoo xunne yoo bilbila sana hin yaadanna ta'e malee WhatsAppiin keenya jalaa iddoo jalqabaatti deebi'uu danda'a jechuudha. Kunoo kileer istoorejii kan jettu kanas yoo xunne jechuudha. WhatsAppii keenyarra waan jiru guutummaa isaa balleessuu ni danda'a. Garuu lakkoofsa namaas waan jiru hundumaa ol duukaa waan balleessuu fi tooftaa tokko fayyadamnee wantoota as jala jiran guutummaa ofirraa balleessuu qabnaa jechuudha. Isas gadda deemnee bakka itti sirreeffannuu qabna. Ishee kallattiimaan ergaa istoorejii keenya keessa seennee bakka itti sirreeffannuu qabna. Okay, kallattiimaan internaalii keenya keessa tuqannee gara faayilsi kan jettu kana keessa seenna. Erga achi seennee booda as keessa WhatsApp bakka jedhu barbaaddanneetu akkasuma teelegiraamii kan jedhu barbaaddannee wantoota jiran hundumaa ofirraa xaraguu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf teelegiraamii keessa dhufne bakka awudoo jettu kana hundumaa isaa raayititti goone dileet gochuu qabnaa jechuudha. Erga raayititti goonee booda guutummaa isaa dileet ofirraa gochuu qabna jechuudha. Bakka wantoota sagaleedhaan waraabaman akkasuma kan WhatsApp illee dileet ofirraa godhee waan hin jiruu fi ammaaf naaf fidaa hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu amma fakkeenyaaf TikTokiin GB 12 duraa qabatee ture. GB 12 al tokkichatti ofirraa balleesseen ture jechuudha. Guyyaa har'aa amma kunoo 5.86 deebisee jechuudha. Garuu GB 12 qabatee ture. Akkas jechuun bilbila koorra gimmaasha ispeesii qabatee ture jechuudha. Amma kunoo akkuma argaa jirtan WhatsAppiin koo 3.70 GB qabatee jira jechuudha. GB 3 jechuun waan salphaa miti. Kanaaf ganaa keessaa qulqulleessuu na barbaachisaa jechuudha. Isinis bilbila keessan keessa wantoota guutan jiran akkaataa kanaatiin qulqulleeffadhaan isiniin jedhaa. Barnoota biraatiin amma walitti deebinutti nagaadhaan tura.